Irreechi hora Finfinnee egaa guyyaa har'aa haala ho'aa fi bareedina qabuun kabajameetiin kan jiru. Hirmaattonni ayyaanichaa yookaan irreeffattootni akka yaada isaanii nu qoodanitti ayyaanni kun karaa tasgabbii fi nageenya qabuun egaa kabajamuun isaa miira gammachuu akka isaanitti uume fi egaa ayyaanichis bareedaa akka ture yaada isaanii nu qoodaniitiin kan jirani. Kinoo akkuma waliin agarru kana qeerroo qarreen manguddoon abbootiin gadaa haadholee siiqqee sabaaf sablammoonni waliin gammadanii kinoo akkanatti irreeffachaa jiru, bashannanaa jiru, baay'ee gammanne. Seenaa bara duraa san nutti fakkaata. Bara san akkasumatti ummanni sabaaf sablammoon itti gammadee wal kabajee akkanatti bareede amma sun deebi'ee jechuu hin dandeenye. Kun Finfinneetti zannadhe ammaachillee lolli hin jiru, wanti tokko hin jiru, itti bashannanuu bicha. Yaa Rabbi kana gaan nu geessite ammallee marmaaree nu geessi. Yaa Rabbi nu geessi. Ijoollee teenya ofin nuu qabadhu. Biyya keenya nagaa godhi. Diina keenya nurraa buqqisi. Kanu suuqe nurraa dhiibi. Nu tokko haa taanu. Oromoon tokko. Irreen keenya tokko. Kan irraan addanatti ta'e rakka kotte jechuudha. Maaliif haala bareedaa fi haala nageenya qabudha kan inni kabajamaatti jiru. Halkan kan inni dhufne sa'a kun irratti as geenye amma ammaatti haala bareedaadhaan kan kabajaatti jiru. Irreechi baay'ee dasneedha. Kanaan dura akkasitti gammadeen beeku irra baay'een gammade. Kanaan alas egaa irreechi tokkummaa, obbolummaa fi jaalala biyyaa waan ta'eef sabaa fi sablammoonni garaagaraa as dhufaniitu ayyaana kun kabajamu. Akkasumas godinaalee garaagaraa irraa uffata aadaatiin faayamanii dhufaniitu asitti kabajuun isaanii akka nutumti Oromoonni wal barru nu taasiseera. Isaan alas sabaa fi sablammoota aadaa isaanii akka daawwannu nu taasisee jira yaada jedhu nu kaasaniitiin kan jirani. Tokkummaa Itoophiyaa keessatti tokkummaa Itoophiyaa bichaa odoo hin ta'in akka gaafa Afrikaatti tokkummaan Oromoo barbaachisaadha. Sirni gadaa jechuun sirni irreessaa sirna dimokiraasii sirna gadaati. Sirni gadaa immoo kan ittiin addunyaan bulaa jirtu sirna dimokiraasiiti. Addunyaan sirna gadaa nurraa fudhattee ittiin bulaa jirti malee isaan irraa miti kan fudhanne nuti. Irreessi tokkummaadha. Itoophiyaa bichaa odoo addunyaafiyuu biyya kan beeksisudha irreessi. Sabaaf sablammoon asirratti hirmaachuun isaanii tokkummaa Itoophiyaa irratti shoora ol'aanaa jechuudha. Tokkummaa irratti sabaaf sablammoonni illee uummata Oromoo kanaa wajjin tokko ta'anii siyaasaanis dinagdeenis hawaasummaanis gara fuulduraatti mootummaa cinaa dhaabbatanii nagaa biyyattiidhaaf akka itti fufu tapha kana nu taphataa jechuudha. Aadaa yoo beekee wal kabajaanii yoo gara biyya isaatii deemtellee aadaa isaa kabajaa fi haala kanaan kan keenya dhufanii nu kabajanii irreechi kun illee mallattoo tokkummaa akka inni qabu akka inni sabaaf sablammoota Itoophiyaa hundumaa kan ilaallatu akka inni beeksisu godheera jechuudha. Irreessi kabajamaa jira. Irreeffachuu dhufne jaalala gammachuun irreessi yaada garaa badhin jaalala tokkummaa sabaaf sablammaa wal qabatu. Isa kana jaalannee nutti tole akka malee nutti tole. Irreechi hora Finfinnee guyyaa har'aa kabajameetiin kan jiru. Guyyaa boruu ammoo irreechi hora Arsadii kabajama jechuudha. Isarrattis karaa tasgabbii qabuu fi nageenyi isaa eegameen kabajuu qabna yaada jedhu. Egaa hirmaattotni ayyaana kanaa nu kaasaniiru. Amsi dargaggootaaf qabu akkuma irra tasgabbaanii manguddoo abbootii gadaa haadholii siinqee kabajanii tasgabbaanitti akkasumallee har'allee borullee akkasumatti akka nu tasgabbaan dhaamsa dabarsa. Dargaggoota irraa kan eegamu akkuma har'a hora Finfinnee kana naamusaan kabajnee galle hora Arsadii illee akka uummanni tokko osoo miidhamin akka nagaadhaan galu naamusumaan kabajnee galuu qabna jedha. Dargaggootaaf boru immoo seerumaan akkuma har'a irreeffatan kanatti irreessa jechuun malkaadha. Malkaa jechuun kan Oromoon itti irreeffatee achi dhaabbatee waaqa kadhatudha. Kanaaf malkaa isaanii waan ta'eef tasgabbiidhaan nageenyaan nagaan suuta jedhanii wal kabajanii hangafni akka hangafaatti quxisuun akka quxisuutti wal kabajanii akka irreeffatan baay'ee itti namanaan waan tokkollee odoo waan tokko hin jedhin haala bareedaadhaan akka itti irreeffatan itti gammadanan abdiin qaba.